Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune jirtu ilmaan Oromoo marti keessanuu bakka jirtan maratti salaamanni kiyya isin haa ga'u isinin jecha arraas akkuma beekamu appilikeeshinoota habbaa lamhaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu qabadhee dhufeetin jira. Gara barnoota dabruun duratti warri YouTube chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa isinin jenna. Mallattoo bilbilaa sangattuuqa ol kajattu irra deeffadhaa. Yoo viidiyoon keenya kun isinitti tole laayikii godhuun nu jajjabeessaa, yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa isinin jenna. Hono YouTube kiyelleen isa kana jechuudha. Warri YouTube kiyyaaf haaraa taatan bakka diimtuu tana gattuuqa sabiskiraayib godhaan isinin jaa. Akkasumatti mallattoo bilbilaa tanallee gattuuqa ol kajattu ka gubbaa kanarra deeffadhaa isinin jenna. Hono description box warri hin beeyne qastii xiqqoo jalaa tanarratti gadhoytan jechuudha. Qastii xiqqoo jalaa tanarratti hogguu gadhoytan hono alaaxool jala kanarratti linkiidhaan anaskaay isinii fidaa jechuudha. Hono linkiin telegiraamaa isii tana yeroo takkaaf asirratti gattuutanii alaaxool telegiraama kiyya jala isin fida jechuudha. Hono haala kanaan telegiraama kiyya jala isin fida jechuudha. Aappiin ammaan tan isin maxxanse tokko ka jalaa kana tokko ka gubbaa kana. Inni jalaa kun paaswordii hin qabu, ka gubbaa kun paaswordii qaba. Asumarraan daawunlood goggodhattanii bakka tanarra yoo gattuutan jechuudha. Hono akkuma argitan install bakka jettanirra gadhoytanii egaa erga haala kanaan isiniif fidee booda open bakka jettanirra gadhoytanii seentan jechuudha isa keessa. Erga haala kanaan dhuftaniin booda hono aappiin akkuma argitan haala kanaan isin fida jala kanarra gadhoytanii update godhattu jechuudha. Online bakka jettanirra gadhoytanii erga update godhattaniin booda ammallee asirra ni dhuftu. As keessaa jechuudha hono zeeyni ammaan tana irrannaaf hojjechaa jiru takkaffaa kana zeen firii kaja jechuudha. Lakkoofsa takkaaf duraa qaba ammallee kanarrattis ni hojjeta. Ka isin irratti hojjetu isin irra guuttata jechuudha. Aappiin kun zeeyni firii jawwiidhaas firii isiniif hojjeta. Moobaayilii riyaala 60 ta'eef moobaayilii riyaala 39 akkasumatti isiniif hojjeta jechuudha. Amma zeeyniin keessaa qaba waan ta'eef zeeynuma irratti waliin ilaalla. Erga haala kanaan itti guutataniin booda yuuzarii isaa argattanii telegiraama kiyya jala deebitan. Hono telegiraama kiyya jala ni jira jechuudha. Yuuzarii gubbaarraa akkana qaqqabdanii 22 duwwaa takka 7 tana koopii godhannee baana. Kana irraa gubna fakkeenyaaf isinitti mul'isuuf hin fide jechuudha. Haala kanaan qaqqabnee paste itti goona. Amma paaswordiidhaas irraan guba. Amma achi jala deebinee paaswordiis fidannee dhufne jechuudha. Hono akkuma argitan haala kanaan koopii godhattu paaswordiis haala kanaan qaqqabdanii paste itti gootanii erga haala kanaan waan hundatti guuttatanii fixattaniin booda connect bakka jettanirra gadhoytanii jechuudha. Yeroo takkaaf connect bakka jettan ni argitan jeetii yaada. Hono appilikeeshiniin jechuudha habba takka ilumaa hin dhibaa jechuudha. Irra gadhoynaan alaaxool connect saffisa bareedaa qaba. Hono akkuma argitan sirriitti isiniif hojjeta irraa fayyadamaan isiniin jaa. Amma kun hojjetee jira isa kaanirra deebine waliin ilaalla jechuudha. Telegiraama jala deebine isa kaan seenne jechuudha. Inni kaanis kunooti hono isa kana jechuudha. Ammaasis tokko almujrim ka jedhu kana install goonee seennee walumaan ilaalla kanaas. Egaa kun erga haala kanaan isiniif fidee booda open bakka jettanirra gadhoytanii seentan jechuudha. Kunis haala kanaan keessa isin gannaqa yeroo dhuftan update bakka jettu jala kanarra ni jirti. Update godhattanii ammallee asirra gadhoytan jechuudha. Kunis jechuudha zeeyni baay'ee keessaa qaba. Zeeyni kanuma jalqabaarra naa hojjechuu jira amma. Zeeyni takkaffaa kanarra naa hojjechaa jira. Akkasuma moobaayilii riyaala 25tis jechuudha isiniif hojjeta. Moobaayilii riyaala 60 39 isiniif hojjeta. An zeeyniin keessaa qaba ammas. Zeynumarra waliin ilaallaa jechuudha. Erga haala kanaan itti guuttattaniin booda ka gubbaarraa akkasuma dhiyeessanii jijjiirtanii connect bichaa gootan. Aappiin kun jechuudha yeroo connect gootan invalid isiniin jaa. Tara takkaa fi lama akkana invalid jaa. Isinitti deebistan koodii takka hin qabu waan ta'eef alaaxool hojjeta. Hono amma taraa duraa irraa deebi'ee
amma sirriitti hojjetee jira. Haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessan appilikeeshinii lachuutu jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhuudhaan nu jajjabeessaa. Hanga barnoota birootii walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.